It is Waaqayyoom galmaamu tolaa foonaadha koo jechuudhaani kan beekamu tiktoker Raachee Tasfaayee eenyudha. Seenaasaa guutummaatti qabannee isiniif dhiyaamneerra. Qophii keenya wajjin hanga xumuraatti turan affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa qophii keenya wajjin turtii gaarii. It is Waaqayyoo kan hin jedhu kanaafim umuriin koo waggaa 4 abbaa koo dhabee jireenya aaraa haadha koo fi obbolaan koo wajjin jiraachuu itti fufne. Maatii abbaan irra hin jirre taanee jireenya wajjin waldhaansoo qabu jalqabne. Yeroo sana turtii muraasaa booda jarri faranjii tokko obboleettii koo an of biratti ilaalee jabaadhu guddifachaan na jalaa fudhatanii. Kun hundumtuu yeroo narratti ta'u anaan fuulduratti ifatu natti mul'ata. It is Waaqayyoo kanan jedhu kanaafim amma filannoon jiru jabaadhee maatii koos jabeessee jireenya itti fufuudhaan waggaa 5 yookiin 6 waan hin caalleef haala kanaan jiraachuu itti fufneerra. Ani xiqqoo guddadhee umuriin koo dabalaa dhufe jabaadhu ani siif jira yeroon jechuun jalqabetti ammoo ati koos na jalaa boqotte. Amma obboleessa koo qofaa wajjin jireenya itti fufne. Inni xiqqoos koo waan tureefi itti gaafatamummaa guddaatu narratti kufe. Amma ofis jiraachaa obboleessa koo gargaaruuf waan danda'u hundumaa otoo hin qusatin hojjechuun jalqabe. Fiilmii agarsiisee achuma mana fiilmii keessaa shaaraa uffadheen rafee gabaa keessa naanna'ee saamunaa gurgure. Fiilmiin agarsiisu yeroo baay'ee fiilmii biyya Indii waan ta'eef sammuun koosii baay'ee aktiivii waan tureef carraa sanaan afaan Indiin bare. Namoota biyya Hindiitti dhufanii Amboo jiraataniif tajaajila afaan hiikuu kennaan qarshii irraa fudhachuu jalqabe. Ammuma rakkinni natti dabalamaa deemu daandiin ittiin dandamadhus naaf mijata. It is Waaqayyoo kanan jedhu kanaafim yeroon jiraadhu kana hundumaatti obboleettii koo barbaadaman jiraadha. Biiroo jaraa faranjii sanaa deddeebeen dhaqaa garuu darbee suuraa ishee naaf kennu malee eessa akka jirtu bakka ishee natti hin himanii. Jabina Waaqayyoo naaf kennuunan ammas jireenya ittuman fufe. Akka kanaatti obboleessa koo wajjin waggaa muraasa jiraanne. Rakkinichi ammas na biraa hin hafne. Obboleessa koo na jalaa dhukkube. Yeroon sun qabsoo diddaa gabrummaa yerootti finiinee jirudha. Mucaa Amboo taate immoo qabsoo keessaa afuu hin danda'amu. Guyyaa tokko utuu obboleessi koo dhukkubsatee mana ciisaa jiru alaa dubbiin kee ijoolleen hedduu humna hidhatee baqachuu fi fiiganii mana keenyatti ol seenanii. Sanaa booda mana keessatti waan uumame hin argarre hin beekun ture. Garuu obboleessi kee du'eeraa kottu naan jechuu qofaan dhaga'e. Amma qofaattan hafe filannoon jiru akkuma koo durii obboleettii koo lubbuudhaan jirtu barbaaduudha. Carraan argadhe hundumaan marsariitii hawaasummaa hundumaan ishee barbaaduuttan jabaadhe. Yeroo dheeraadhaaf yaalus milkaa'uu hin dandeenye. An uumamaanii barnoota baay'ee jaallachuu baadhus garuu addaan kutee hin beeku. Ittiin qabamee baradheen kutaa 10 ga'e. Sanaa boodas gorsa namoota ollaa koo jiranii barnoota tekniikaa ogummaa barachuun eegale. Isas akkuma koo durii haaluma salphaa ta'een baradhee fixe. Waan nama dhibu akkasumatti baradhee yoo qormaata namni 5 qofti darbe tokko anadha. It is Waaqayyoo kanan jedhu kanaafim barnoota sana akkuma xumureen yuunivarsiitii Ambootti mana dubbisaa kitaabaa keessa hojjechuufan carraa argadhe. Carraa kanattis akkuma koo durii sirnaanan fayyadame. Kanan baradhee IT waan ta'eef kompiitara wajjin
oola. Achirra taa'ee ganamaa galgala obboleettii kun barbaada. Akkasuma kitaabota nan dubbisa. Barnootaan jibbaa sana ammas hin dhiifne. Digirii jalqabaan fudhadhee achuma yuunivarsiitii Ambootti gargaaraa leekchirarii ta'uun hojii itti fufe. Annama miidiyaa akkan ta'e sirriittan beeka. Daandiin irra deemaa jiru hundisaa irra deemuu waan hin qabuuf malee kennaa koo akka hin taane nan beeka. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti biiroo mootummaa keessa hojjechuufan carraa argadhe. Sanaan gara Finfinnee dhufe. Ammas ofuma koo carraa wayii barbaadeen reediyoo tokko irra akkan hojjedhuuf haalli naaf mijate. Achii ji'a 8 qofan hojjedhe. Sanaa booda baankii keessa hojjechuufan carraa argadhe. Waggaa 2 achan ture. Otuu kanaan jiru pilaatfoormiin haaraa TikTok jedhamu dhufe. Andurumaa yeroon magaalaa Amboo jiraadhu YouTubii fi Facebook irratti viidiyoo gaggabaabaa hojjechaa waanan tureef TikTokittiin haalaan fayyadamuun eegale. Achirraas hordoftoota hedduun horadhe. Beeksisa garaagaraa hojjechuun jalqabe. Namoota hedduu biratti beekamtiin argadhe. Akkasuma qarshii gaariin argachuu eegale. Egaa amma rakkoowwan argee hedduu irra dandamadhee jireenya fooyyaa jiraachuun jalqabe. Ta'us anaaf milkaa'ina jedhee isaan yaadu obboleettii koo argachuu hin dandeenye. Barachaa koo ittuman fufe. Waaqayyo nama tooftaa godhee waan na uumee fi tooftaalee garaagaraa barachaa koottiin jabaadhe. Guyyaa tokko sooshaal miidiyaa irraa weebsaayitii namoota hojii barbaadaniif oolu tokko fayyadameen hojii hin barbaaddaa jedhanii barreessee fi yeroo jalqabaatiif eeyyenoo jettee naaf barreessite. Baay'een ne'e. Waanan deebisu wallaaleen bilbilli koo lafaan godhe. Waan nama dhibu yeroo sana isheenis barnoota xumurtee hojii barbaadaa jirti. Waaqayyootu wal irra nuuf buuse. Etees waaqayyoo kanan jedhu kanaaf sana booda obboleettii koo akka taate ittan himeeni. Isheenis xiqqoo waan yaadattu natti himte. Barbaacha waggoota 16 booda obboleettii koo argadhe. Amma gammachuun koo guutuu ta'e. Rakkoo koo hundumaa furee amma nama kan biraaf carraa hojii uumuu irra ga'een jira. Kana hundumaa keessatti jabina koo waaqayyoodha. Etis waaqayyoo kanan jedhu kanaaf Raachee Tasfaayeen jedhama. Amma an nama milkaa'edha jedhee waanan of yaaduu fi seenaa koo qaama dhibee dubbachuu nan danda'a. Sabni koo Oromoon waan na jaallatuu fi Tiriidentii Ocholoonii of jaallatuu fi maqaa hedduu naaf moggaasee ittiin na waama. Seenaa dinqii fi afgaaffii yeroo sana eeggate kanaaf ulfaadhu jenna. Raachee Tasfaayee.